Godina Arsii Lixaa keessatti kan argamtu aanaan Nageellee Arsii naannoo daawwattoonni biyya keessaa fi alaa itti heddummatan keessaa iyyuu. Paarkii Haroowwan Abijaataa fi Shaallaa akkasumas bishaan bifa warqee jedhamuun kan beekamu harri laangannollee as aanaa kana keessatti argamu. Baay'ina daawwattootaa duukaa keessaa bara 2000 asii kadhaan ijoolleen daawwattoota kadhattu naannochitti baramaa dhufee yakkaafillee ka'umsa ta'ee ture jedhu jiraataan naannoo laangannoo obbo Mi'eessoo Hamdinoo. Keessattuu bara 2015 kana keessa jiru paampiiwwan adda addaa naannoo hoteelotaati meeshaa adda addaa waan adda addaa saamicha babal'aa geggeessaa kan turanii fi yeroo dhiyoo keessa ijoolleen sun to'atamanii yeroo ammaa mana poolisaa kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf rakkoo hamatu ture. Anteena Asaffaa hojii gaggeessaa riizoortii Rozettaa Maariinaati. ከዋናው አስፋልት መግቢያው ፒስታ መንገድ እንደመሆኑ አቧራ አንዳንዴ akkas jedha Anteenan. Daandii guddicharraa kan gad seensisu daandii piistaa waan ta'eef ijoolleen kadhaadhaaf jecha konkolaataa keessallee seenuuf ni yaalu turan. Daawwattoonnis wantoota akka kobbee yoo darbataniif ijoolleen kun balaarra bu'u turan. Kanaaf daawwattoonni nu bira dhufan yoo turtii isaanii fixanii ba'an waa'ee ijoollee bakkee ijaajjuun isaan kadhaan rakkisanii kana ni yaadda'u turanii jechaan dubbata. ሊወጡ ሲሉ ስለ ልጆቹ ያነሱ ነበር አንዳንድ እንግዶች አሲ ካሴ አገዲን ሾቲትለ ፓርኪንግ ወልቀበት ፍንጫሌ ጲስለ ላሉፍ ከሱማን ነመዱ ከሱማንቱኒ እና ዳሎተን ቦርሳ ከነስ ለፈካቴ ወመመራው ለፈከትለ namni fagomatti nagaa jedhe yoo nagaa gaafate malee amma amalli qaran dhalataa dhufe namni jala fiigee kadhatutti dache haga amma laangannoo irratti embaasiin jiran qaamaanis yoo dhufu amma qannasan malee duraan guutu embaasiin mana achiin qabne hin jiru warri dhufan kunniin maali kunniin biyya oromootitti oromoon namaa laata malee namaa kenna malee kadhatu ka jedhutti deemame. Caamsa 21 bara 2015 garuu abbootiin gadaa Siikoo Mandoo kadhaa kana aadmaleedha jechuudhaan tumaatumanii adabbii sirra kaa'ani. Warra kadhatu jedhanii adda baasutti illee darajaa deemame. Wanamni kunniin cufti waan akkasiin godhu ijoollee warra hundaan ta'ani. Haa ta'u gaafa sun itti bahe kunis ima baya. Kanaa jecha ganda saniin abbaa saniin haadha warri kun akkas ta'aru saniin warra saniin hin miidhamta murtiin Oromoo korma qabdi. Ati abbaan abbaan ilma kanaa kormaan si adamna. Haadha tanallee diggisii jabaa ka isin callaan diggiftu ati callaan diggi kuno waan qixaatiin adabbiin kenna waan nyaatan kana nama rukkaa achi keessan fidanii haadha siinqeetiif abbaan gadaa karrasanii itti teessisa buna isiin jabanaa lama sadii yoo qara dhaabattu taati jabanaa isii kana olitti sissan marqallee haa ta'u micciirras haa ta'u itti ol sissan hagana godhi jedhaniin qaanooftee manni kun naqaaneessa waan jedhu hin dhaabate. Tumaa seeraa san guutumatti itti gammadeera hawaasa bal'atu hirmaate raawwii isaallee argeera tumaa sanillee fudhateera fudhachuu qofa uduun taane raawwateerallee daa'ima ofiillee qabatee jira gammachuu qaba kanaaf የአባገዳዎች ባደረጉት ሲሪየስ የሆነ akkas jedha Anteenan. Murtee abbootii gadaan booda kadhaan kun dhaabbatee jira rakkochis furmaata argateera jedha. እንዲቀረፍ አድርገዋል. Abbootiin gadaa murtee kana booda haala jirullee warra seera raawwachiisu waliin hordofnaa jedhu. Obbo Mo'ataa Waldee itti aanaan bulchaa Nageellee Arsii akkasumas adde Xaayibaa Qaasimoo itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi tuurizimii aanichaa hordoffii murtee abbootii gadaa kanaaf dursa kennaafii jirra jedhu. Daammanteen kadhachuun qabdu karaa jedhu marii yeroo garagaratti taasifneen abbootii gadaa keenya wajjin haadholii siinqee keenya wajjin sektiraalee dhimmamtoota kan akka waajjira dhimma dubartiif daammanii wajjin teennee mari'achuudhaan tumaanni kun tumamuu qaba karaa jedhu waliigallee hubannoo garagaraa geggeessaa turre hubannoo garagaraa manneen barnootaatitti hawaasa naannoo biratti erga hubannoo geggeessineen booda erga mariisifneen booda guyyaa tumaataa kana qabachuudhaan tumaata kana tumanne ammatti jijjiiramni guddaan kan jiru ta'u tumaata tumanne kana erga tumannee dhiisuu qofa osoo hin taane irra deddeebiidhaan akkaataan hordoffiif deeggarsa godhaarru jira. Manni murtii aadaa kun waajjira qaba. Waajjira isaa kana koreen abbootii gadaa aanaa filamanii aanaa irra jiran waan murteessan sana mana murtii idileetiif riipoortii godhu. Tootaalii hin qoratama hin gamaagamama manni murtii aadaa kenna maal murteessa. Manni murtii idileessin immoo akkamitti fudhate. Fudhachuu isaa irratti iyyuu harkifannaa yoo jiraate nutu to'ata jechuudha. Abbootiin gadaa Siikoo Mandoo kanaan duras bineensota aadamoodhaan lakkoofsi isaanii xiqqaateef gumaa gosaa isaaniif muruufiin golgaa kennuufiillee dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Laangannoo.